miidhama jaalala dhugaa keessatti kan dafee fayyuu danda'u dubartoota moo dhiirota kan jedhuun isiniif dhiyeesse jechuudha viidiyoo kana keessatti. Isinis immoo viidiyoo kana gabaabsuudhaaf na yaalaa koomentiidhaan yaada keessan naaf qoodan isiniin jedha. Miidhama jaalala dhugaa keessatti gama lamaaninuu ilaaluu dandeenya. Dubartiis haa ta'u dhiira. Dhiirri tokko jaalala dhugaa keessatti daran dubartii takkaan baay'ee kan miidhame yoo ta'e dubartii sana umurii isaa guutuu dagachuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuudhaaf maaliif jennaan yeroo hedduu amma shamarranis dhiironni tokko tokkos yeroo viidiyoo hojjetan akka waan dhiirri tokko dafee dubartii takka dagachuu danda'u fi akkasuma immoo jaalala keessa seenuu danda'utti kan isaan dubbatan jechuudha. Akkasumas immoo gama shamarraniitiin yeroo tokko tokko kan dhufu dhiirri tokko akka waan jaalala keessatti hin miidhamneetti illee yeroo haasa'antu jira jechuudha. Haa ta'u malee dhiirri tokko kan miidhamu dubartii jaalala dhugaatiin ishee jaalate kan miidhamu al tokkodha dhiirri kan miidhamu jechuudha. Kanamaafan isiniif kaasee dhiira jaalalli dhugaa al tokko qaba jechuu osoo hin taane jaalalli qabu ni qaba. Garuu jaalalli akka jalqabaa sun gonkumaa qabuu hin danda'u dhiira tokko. Kun dhugaa jirudha. Dhiirri kan qabamu jalqaba jaalala dhugaatiin dubartii takkarraa yoo qabame dubartittii sanaan yoo miidhame jaalalli qabuu danda'a malee akka dubartittii dura jaalatee sanatti gonkumaa dubartii lammaffaa jaalachuu hin danda'u. Kun dhugaa jirudha jechuudha. Egaa jaalala keessatti yoo miidhame kamtu fayyuu hin dandeenye. Akkuma isiniin jedhee akkuma jalqaba kaase dhiirri dafee fayyuu hin danda'u. Umurii guutus immoo dubartii itti miidhame sana dagachuu hin danda'u. Dhiisuu danda'a malee dagachuu hin danda'u. Haa ta'uti garuu dhiirri jalqaba jaalala keessatti miidhame kun yeroodhaan booda dubartoota hedduu miidhuu danda'a. Dubartoota hedduu jechuudha. Iddoo kanatti garaagarummaan kan jiru dubartiin takka jaalala keessatti yoo miidhamte dhiira tokko hagamiyyuu yaadachuu dandeessi. Haa ta'u malee garuu dhiira ishee miidhe sana dagattee ammas jaalala akka haaraatitti jaalachuu ni dandeessi dhiira tokko. Guutumattis nama sana dagachuu ni dandeessi. Egaa sababni dubartiin takka nama sana itti dagachuu dandeessu tokkoffaa dubartiin ni boochi. Yeroo boochu sanatti miirri ishee sun ni baha jechuudha. Ni boochee baafatti. Lammaffaa immoo hiriyaa baay'ee itti dhiyaatutti waa'ee nama ishee miidhe sana itti haasoftee ni baafatti. Kanaaf nama ishee miidhe sana yeroo itti fudhatuyyuu malee dagachuu ni dandeessi. Dagatteetis immoo dhiira tokko akka haaraatti deebistee jaalala dhugaa deebitee jaalachuu ni dandeessi jechuudha. Dhiirri immoo iddoo kanatti tokkoffaa boo'ee hin baafatu. Dhiirri tokko dubartii takkaan jaalala dhugaa keessatti yoo miidhame maaliif jennaan soosii garagaraa yookiin ammoo mana dhugaatii manatti of dhoksa. Akkuma aadaa biyya keenyatti immoo argitan yoo ta'e dhiirri tokko boon baay'ee tokko qaanidha. Dabalataan immoo waa'ee dubartii takkaa irra deddeebiidhaan haasa'uun immoo dhiira tokko biratti baay'ee qaanii guddaa itti fakkaata yookiin saalfidha jechuudha. Kanaaf miirri dubbatamee miirri boo'amee boo'an hin baane yookiin ammoo dubbiidhaan hin baane tokko immoo of keessa gaafa dhoksanii miirri suni baay'ee ulfaatadha. Akkasumas immoo dhiirri sun of keessatti dhukkubsachaa jiraata jechuudha. Boo'ee wanta hin baafanneef jechuudha. Kanaaf dhiirri sun egaa yeroo baay'ee namni tokko irra deddeebiidhaan kan jaalala keessatti garaa jabaatu dhiirri tokko kan dubartii miidhu ni jira. Garuu dhiirri kun yeroodhaan booda akkasitti gara jabinni guddaa itti dhagahamee dubartoota akka geemitiitti kan itti taphatu jechuudha. Isin mudate yoo ta'e dhiirri sun jalqaba onneen isaa nama dhugaa ture. Jalqaba onneen isaa qulqulluu ture. Garuu dubartii badduutiin onneen isaa sun miidhame. Dhiirri akkuma isin jedhe jaalala dhugaa keessatti nama baay'ee jaalateen yookiin dubartii baay'ee jaalateen miidhame taanaan dubartii hedduu miidha jechuudha. Egaa dhiirri kun dubartii dhugaallee ni miidha. Dubartii dhugaadhaan isa jaalattuu fi dhugaadhaan itti dhiyaatte illee ni miidha. Dhiirri tokko jalqaba jaalala dhugaa keessatti miidhame taanaan dubartii hedduutti itti taphata jechuudha. Akka geemitti itti taphata. Jaalalli akkuma isin jedhe jaalalli qabuu danda'a nama kana. Qabuu danda'a malee garuu jaalalli akka jalqabaa sun gonkumaayyuu qabuu hin danda'u. Kanaaf yeroo hedduu dubartoonni kan dhiira akkanaa harkatti miidhaman jalqaba dhiirri akkasii sun dubartii badduu harkatti wanta miidhameef jechuudha. Yeroo hedduu akkuma beekamu akka waan dhiirri miidhamne yookiin ammoo dhiirri miidhamne yookiin uumamumaan badaa ta'etti kan isin ilaaltanii no akkas miti. Dhiirri sun kaleessa nama gaarii ture. Kanarra dubartoota hedduu miidhu kun kanarra dubartoota hedduu jala fiigu kun dubartoota hedduu miidhuudhaaf kan karoora qabu kun
dubartii takkittiidhaan miidhame jechuudha. Kaleessa namni kun nama qulqulluu ture. Kanaaf egaa gama dubartiitti immoo yoo deebine akkuma jalqaba isin jedhe dubartiin miira ishee baafachuu ni dandeessi, boochee baafachuu ni dandeessi. Yeroodhaan boodas nama ishee miidhe sana jaalala dhugaa keessatti miidhamte dhiira tokko akka haaraatti deebitee jaalachuu ni dandeessi. Jaalala ishee sanallee itti fufuu ni dandeessi. Dhiira garuu hin miiti yoo jenne dubartiin akka dhiira kanaatitti immoo deebitee dhiirota hedduu, dhiirota gaggaarii, qaqqaalii fi akkasuma immoo dhiirota amanamoo gaafa ishee harka bu'an kan miidhuu dandeessu ni jirti. Egaa dubartiin immoo akkamiin miidhuu dandeessi yoo jenne fakkeenya amma kaleessa isheen illee dhiira badaa harka buuteeti kan onneen ishee miidhame jechuudha. Nama ishee kunuunsu waan hin taaneef nama ishee miidheedha waan ta'eef har'a immoo namni isheen itti wal barte kun nama dhugaa yoo ta'e nama dhugaa kana ni miiti. Akkamiin miiti itti of hin gattu. Itti of hin gattu jaalalaan jaalattu malee akka nama kaleessaa sanatti jaalalaan jaalachuu ni jaalatti garuu iddoo kanatti garaagarummaan jiru amanuudha. Dubartiin takka deebitee dhiira tokko yoo miidhamte dhiira biraa amanuun baay'ee tokko isheetti ulfaata. Kanaaf jecha immoo dhiirri tokko jalqaba yoo kana dura jaalala eegaluu baatee ishee tana jaalate yoo ta'e isheen tun immoo kaleessaa sana sodaatti waan ta'eef miirritti dhaga'amaa jaalachuu ni jaalatti. Jaalala dhugaan qabuu ni qaba garuu amanuu irratti waan rakkattuuf nama kana miidhaa deemti jechuudha. Kanaaf egaa dubartiin illee yeroo hedduu dhiirota hedduu miidhuu dandeessi. Haa ta'u garuu garaagarummaan dhiirotaa fi dubartoota gidduu jiru dhiirri tokko dubartoota hedduu miidhuu danda'a. Dubartoonni garuu haganaa miti jechuudha. Maaliif tokkoffaa deebitee jaalala dhugaa, jaalala qulqulluu eegaluu ni dandeessi, jaalachuullee ni dandeessi. Dhiirris garuu jaalachuu ni danda'a. Garaagarummaan jiru garuu akka kaleessaa hin ta'udha. Kanaaf egaa wanti iddoo kanatti isiniif kaasuu barbaadu yeroo hedduu akkuma beekamu yeroo ammaan kana keessatti keessumaa gama miidiyaatiin dhaloonni badaati kan jiru dhugaa dubbachuudhaa fi waan hordoftan tokko ilaaluudha qabdan. Egaa nyaata nuuf hin taane tokko gaafa garaa keenyatti nyaanne garaan keenya nu dhukkuba. Sammuun keenyas immoo yaada nuuf hin taane tokko yaada negatiif ta'e tokko gaafa gara sammuu keenyaa galchinu sammuun keenya badaa deema. Ilaalchi nuti gaarii qabnullee ilaalchi keenya illee ni badaa jechuudha. Keessumaa gama TikToktiin warreen viidiyoo garaagaraa iskiloor gochaa ooltan dhugaan isiniin jedha viidiyoo ilaaltan namoota hordoftan sirriitti adda baafadha. Maaliif jennaan yeroo kana keessa akkuma argitan dubartiin waa'ee dhiira badaa qofa kanaa softu dhiirri immoo dubartoonni badoodha jedhaniiti kan isaan haasa'anii yeroo kana keessa immoo jaalalli gonkumaayyuu jaalalli dhugaa jaalalli qulqulluun akka waan hin jirreetitti kan ilaalamaa jiru jechuudha. Garuu dhugaan jiru akkasii miti. Miidiyaa kanarraa yoo isiniif danda'ame yoo isin nama miidiyaa kan taatan yoo ta'e yeroo itti daawwachuuf ilaaluu qabdan qofatti ilaaluudha. Dabalataan immoo namoota foloo deebistaniif adda baastanii beekuun barbaachisaadha. Namoota akkasitti nama arrabsaa oolan dubartii dhiira arrabsaa ooltu dhiira dubartii arrabsaa oolu deebi'ee dhiira waa'ee dubartii badaa haasa'u dubartii waa'ee dhiiraa waan badaa haasaa ooltu jala kan deemtan yoo ta'e dhugaan isiniin jedha warreen bultii qabdanis bultii keessan keessatti nagaa hin horattanii deebitanii haadha manaa keessan abbaa manaa keessan shakkitu dabalataan immoo jaalallee keessan shakkitu jechuudha. Kanaaf miidiyaan yeroo kana keessa wanti inni qabatee deemu yoo isin kan isiniif ta'u adda baafattanii beekuu hin dandeenye jireenya keessan ni balleessa akkasumas immoo dhaloota gara fuulduraallee ni balleessa jechuudha. Kanaaf miidiyaa warreen hordoftan namoota hordoftan adda baafadhaati hordofaan isiniin jedha. Maaliif jennaan viidiyoo kanaan hojjedhe yeroo hedduu dubartoonni qofti akka waan miidhamoo ta'anitti yeroo ilaalamutu jira jechuudha. Garuu miti dhugaan jiru walqixaaf walqixa. Dhiirris miidhamaadha, dubartiinis miidhamtuudha. Wanti kun wanta garasittis garanattis dhiibbaan godhamu barbaachisaa miti jechuudha. Maaliif yeroo kana keessa irra caalmatti viidiyoo yookiin ammoo miidiyaa itti fayyadama irratti dubartootatu caala waan ta'eef dhiirra irra dubartootatu irra gadi bahee waan hunda dubbachuu viidiyoo waraabuu itti mijata waan ta'eef malee jechuudha. Mana isaaniittis dhiironni miidhamnu hedduudha jechuudha. Bultii keessattis taana.